Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Seenaa Abishee Garbaa ilaalchisee kitaabni tokko dhiheenya kana gabaarra oolee jira. Barreessaa kitaaba kanaa kan ta'an obbo Ginbaar Nagaraa Kumsaa namoo daandii haasofsiisee jira. Obbo Ginbaar, kitaabni keessan seenaa Abishee Garbaaf gootota Oromoo biroo jedha. Mee utuu gara qabiyyee kitaaba keessanitti hin seeniin dura eenyu Abishee Garbaa? Abishee Garbaa waa hedduun ibsuu dandeenya. Abisheen dursa ilma abbaa duulaa Garbaa Urruubaati. Haati isaa Adde Dagatteedha. Garbaa Urruubaa nama 1830mootaaf 40moota keessa qondaala waraanaa Caffee Bulluq turedha. Yookaan Gadaa Bulluq naannoo Horroo. Akkasumas 1850moota keessa immoo obbo Garbaan abbaa duulaa Caffee Bulluq ta'anii nama tajaajilaa turanii. Haati isaa Adde Dagatteedha. Adde Dagatteen daldaltuu cimtuu beekamtu naannoo sanatti keessumaa jaarraa 19ffaa keessa ulaa daldalli dheeraan naannoo ilmaan Jaawii yookiin Maccaa kibba dhiyaa laga Mormor jiru kana keessa dacha'aa ture. Kanaaf Adde Dagatteen dubartii cimtuu gamnaaf beektuu yookiin arja jedhamtudha. Abisheen maatii akkasiirraa nama dhalate ta'a. Gara biraan Abishee yoo ilaallu Abisheen bifaan nama godeessa ture, nama sonni isaa gaalessa ta'e yookiin xiiqii kan morka jaalatu, nama waan jedhe gochuurraa duubatti hin deebine yookiin sarman gallee akkatti ibsama. Abisheen gara biraan nama agooda yookiin dhaabbiin qaama isaa jabaa ta'e yookiin guddaa ta'edha. Kun afoola keessatti ni ibsama. Bifa geerarsaatiin lafa dhiiteen darbaa teephan dachaasan warra Abishee Garbaa reebaa kattaa shanuudha. Kanaaf lafa dhiiteen darbaan kun Abisheen nama guddaa qaamaan jabaa akka tureef yoonni farda qoree deemu akka lafti jalaa socho'utti fakkeeffameetu lafatu jalaa dadacha'a jedhameetu ibsama jechuudha. Kun cimina yookiin jabina agooddii qaama isaa sana ibsuufi. Abishee Garbaa akka mootii naannoo Orrootti kan inni beekamu. Abbaan isaa immoo qondaalota gadaa keessaa tokko. Akkamitti kun ta'uu danda'e? Abbaan isaa 1850 haga 54tti waggaa 4 tajaajileetu. Caffeen Bulluq Garbaa Urruubaatiin yookiin abbaa Abishee abbaa duulaa taasisee filee. Abbaan duulaa Garbaa Urruubaa sagalee caffichaatiin filamanii haa ta'uuti waggaa 4 erga tajaajilanii booda Garbaa Urruubaan boqate. Akkuma Garbaa Urruubaa boqateen Caffeen Bulluq yookiin Horroo weerara Amaarota yookiin Gojjamoonni naannoo Horroo sana waan rukutaniif saamicha waan irratti bananiif yeroo sanatti gama tokkoon Horroo abbaa duulaan dura jalaa du'e, gama biraan immoo weerara Gojjamoonni yookiin saamicha Gojjamoonitti geggeessan kanaan muddama keessa galee battala du'a isaa sanatti Caffeen Bulluq taa'ee korri Garbaa Urruubaa kun du'aan jalaa dhabamee kana bakka buusuuf wayita wal gahan Abisheen aangoo abbaasaa akka dhaalu Caffeef gaaffii dhiyeessee iddoo Caffee wal gahetti. Egaa saniin booda Caffeen aangoo dhaaluun yookiin dhaalchisuun akka sirna gadaatti waan hin baratamneef yookiin seera gadaa keessatti fuggisoo waan ta'eef dhimma kana mormanii gariin immoo kanneen keessumaa dargaggeeyyii ta'an gaaffii aangoo dhaaluuf taasise kana deeggaranii Caffeen bakka lamatti qoodame. Abisheen deeggartoota isaa qabatee humnumaan aangoo abbaasaa kana dhaaluu waggoota 4 abbaan isaa raafee kana itti guuttachuuf jechuu mootii ta'uusaa labsee humnaan seeraaf olaantummaa wayyaba gadaa kana cabsee mootii ta'uuf labsee akkasitti kan inni aangoo uummataa cabsee fudhate. Waggaa 4 hin dhaabanne itti fufeenumaayyuu Abisheen aangoonsaa daranuu babal'ataa deeme naannoo sanattis mootii sodaachisaa ta'e. Mee waa'ee kanaa nuu ibsi. Akkuma jedhee 55 irraa qabee Abisheen akkuma aangoosaa labseen aangoosaa kana itti fufe Gojjamootatti duulee Gojjamoonni karaa Amuuruu laga Mormor ce'anii naannoo sana yookiin saamichaan haleelaa rukutaa turanii humna Gojjamoota yookiin saamtota kana dachaase. Injifachuun isaa kun daranuu miira deeggartoota isaa akka kaase achumaan aangoo sana kan dura humnaan qabate sana itti fufee erga itti fufee booda dabareemaan abbootii duulaa yookiin waraanaa Horroof naannoo sana jiru humnaan isaa ta'u sossobbiin yookiin doorsisaan jalatti fidaa daran mootummaa isaa bal'ataa deeme. Sanaan qabee hanga 1877tti akka afoolatti jirutti yoo xiqqaate gadaa 3 kan hin caalleefidha Abisheen bitee bulcheedhama. Kanaaf tilmaamaan hanga waggoota 20 naannoo sana bulchee 1855 irraa qabee hanga 1877tti itti fufee. Egaa 1877tti duula dirree kokorreetti gaggeeffame irratti Abisheen harka Gojjamootaatti seenee kana fakkaata wannaan jiru. Abisheen maqaan isaa yeroo hedduu akka dhaamu beekamaadha. Bulchiisa isaa kana keessatti maaliin beekama irra caalaa jechuu kiyya?
gootummaadhaan immoo ogummaa immoo abshaalummaa immoo akka hayyuu seenaatti akkamitti xiinxaltu kana? Abisheen sirna gadaa yookiin seera gadaa humnaan cabsee aangoo qabachuu isaatti naannoo sana bulchees abbootii duulaa yookiin abbootii biyyaa kanneen akka 63 ta'an jalatti fidee bulchuu isaatiif jalatti immoo caasaa bulchiinsa mataasaa caasaa loltoo sana ijaaree uummata naannoo sana qindeessee gaggeessuutti mootii jennee fanna goona. Abbootiin duulaa yookiin abbootiin biyyaa gara 63 ta'an kanarratti immoo loleen humna waraanasaa jalatti qindaa'anii yookiin isa wajjin socho'aa turan sun lolee jedhamu. Lolee gara 15,000 kanneen qabaachaa turedha. Kuni barreessitoonni garaagaraa kanneen alaallee ta'an kanneen akka Aleksaandroo Turuliisfaa kan caqasaniiru. Lolee akka 15,000 qabaachaa ture. Sirni bulchiinsa isaa keessatti abbaan duulaa hanga gandaatti caasaalee jiru keessatti bulchuu isaatiin mootiidha innaa garuu mootiif mootummaa isaa olii Abisheen gootummaa isaatiin kan inni beekamu. Fakkeenya gootummaati kan inni qabu. Danaa yookiin surraan dhiisee darbellee uummatichaa yookiin akkuma saba Oromoottu gootummaa isaaf fakkeenya gootummaa ta'ee fakkeenya walabummaaf birmadummaa ta'ee kan inni calaqqisu. Sana maaliin calaqqisiisna keessatti abbootii duulaa kanneen qabiyyeewwan lafa Oromoota laga mormorii hanga tulluu maraa jiran jalatti bulchuun qofaaf osoo hin ta'in yeroo adda addaatti yeroo 4 dirree waraanaa dirree duulaa adda addaa irratti humna weerartuu gojjamootaa injifachuu isaatiin kan inni gootummaa isaa daran beekamu. Akka adii guduruu irratti odaa ganjii irratti dirree duulaa diilalloo irratti akkasuma dhuma irratti immoo 1877 irratti kokorii irratti kan inni humna weerartuu gojjamoota yookiin weerara yeroo sana Oromoota irratti qaayeffatan sana kan inni fashalsee deebisuu danda'e. Dirreewwan diilaa gurguddoo kana irratti keessumaa jaarraa 19 akka saba Oromootti waamaman keessaa dirreen kokorii isa tokko. Naannoleef Azuleen Arsii keessa jiru, Harargee keessa dhaqnu Calanqoon jira. Akkanummaa immoo horrootti immoo dirree duulaa kokorii irratti kan inni Abisheen isaa wajjin waraanaa taasise. Mee gara duulaa dirree kokoritti ce'uu keenya dura akkaataan bulchiisa isaa akkam ture uummata isa jala jiraatuuf nama gaarii ture moo jireenyi uummataa attam ture? Maanni bulchiisa yeroo sana ture sirni mootummaa yookaan sirni aangoo dhaalchisuu kan sirna gadaarraa adda ta'e yookaan fuggisoo ta'e achittaa mul'atu malee caaseeffamni fakkaataa waliin qoodiin dalagaa yookiin hojii yookiin itti gaafatamummaaf ga'ee hojumaan ni jiru kan sirna gadaarraa adaraan fagaate miti. Sana waan jedhu buurri isaa sirnuma gadaati. Abbaan duulaan jira, abbaan biyyaa jira, abbaan qoroo jira, abbaan gandaa jira, abbaan keellaa jiru. Kunneen dhimmoota dinagdee garaagaraa irratti, dhimmoota nageenyaa irratti, dhimmoota sochii hawaasummaa irratti mootummaa yookiin irra keessaa qabee hanga gandaa gajjallaatti diriireet keessatti kan isaanii hojjetanii mootiitti dhaanee abbaan duulaa yookiin abbaan biyyaa jira. Abbootiin duulaa kun wayita waraanaa abbaa duulaatti jedhamu. Wayita nagaa immoo abbaa biyyaati. Kanneen naannoo sana bulchanii yookiin uummata naannoo sana gaggeessanii kanneen nageenya uummatichaa achitti to'atanii kanneen ulaa daldalaaf sochii dinagdee achitti gaggeeffamu sochii hawaasummaa achitti gaggeeffamu sana qindeessan yookiin abbummaan to'atanidha. Sirni bulchiinsaa sun miirri aangoo walii qooduu miirri wal dhaggeeffachuu sun kan dura sirna gadaarraa ture duudhaan sun akka inni asitti gadhaalamee dhufedha kan inni itti mul'isu. Kanaaf uummatumti illee jireenyi yeroo sanaa yookiin haalli jiruuf jireenya hawaasicha yeroo sanaa badhaadhaaf gaarummaa kan turettidha. Hawaasni kan inni bifa boolaa illee ta'u ragaan kan inni mul'isu bifa aangoo walii qooduutiin bifa wal dhaggeeffachuutiin kan jiru ta'uu isaa ture seenaatti kan calaqqisu. Obbo Ginbaar Nagaraa Kumsaa galateeffachaa kutaa lammaffaa torbeetti fufna. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Dhaggeeffattoota keenyaa seenaa gootichaa Abishee Garbaa laalchisee gaaffiif deebii hayyuu seenaa obbo Ginbaar Nagaraa waliin gaggeessinee turre kutaa xumuraa dhiyeessina. Abishee Garbaa gowwoomsamee qabamee akka qotiyyootti harqootaan camadame Gojjamitti geessame. Lafa Jabalaa fi Maxaaraa jedhamutti hidhame. Achi booda ni ajjeefame moo maal ta'e jechuudhaan kan gaafate namoo daandiiti. Obbo Ginbaar akka jedhu. Sanii booda gaafa Jabalaaf Maxaraatti hidhamee booda Abisheen mormaa gadi fayyaansa awwaalamee soogiddi irratti firfirsameetu mormaa olitti faradoon akka isaan qoqoran taasifame bifa kanaan kan inni du'e. Erga achii du'ee booda bataskaana Dabra Maarqos jirutti Abisheen awwaalame. Egaa ta'uuti sana dhoksuuf yookiin maqsuuf jecha akka Abisheen dhukkuba gifiraatiin du'etti kan inni fakkeeffamee odeeffamaa ture. Egaa gidduu kanatti Abisheen akka deemeen haati manaa Sekelamaanoot akka Abisheen dhiyaatuuf barbaaddee turtee maaliif inni duraan kan loltoota ishee hedduu fixaa ture kan kaayyoo weerara isaanii isaan dachee Oromoo ta'udha hanga uummattoota kibbaatti weeruuf taasisan kana keessumaa
1872 erga dhaabbataan lafa guduruu qabatanii booda hanga 77 xinnaatti waggaa 5 kan Abisheen faccisee keeka weerara gooddamoodhaan kan inni quucarse. Kanaaf nama akkas jabaa akkasii kana nama loltoota isaanii hedduu jalaa fixe kana baruu waan barbaaddeef akka dhiyeessanii fi laaluuf ashkaroota ajajjeeru. Wayita dhaquu Abisheen duraanuu bifaan godeessadha. Ittuu immoo nama harkoota keessatti dararamee hedduun beeluun dheebuun dararame waan ta'eef daranuu ittuu fokkisee dhaqeeru. Kanaan wayita agartuu malka xifuun basimi daggifuu jetteeru. Kana dubartoonni Oromoo sana afaan amaana danda'anii Abishee kan godhuma keerraa kan gowwuma keessiin jettaniitiin adalta sammaa itti mammaakteedha maaga. Abisheen sana qofaa miti erga harkootaan camadamee Goojjam ga'ee mataasaa booda gaadii amuusaatti aaree gowwoomuusaatti aaree kan duraanii dabaloo gannaa fi dhagaa horoo itti maa turan sun kun gowwoomsoodha hin dhaqin jedhanii itti maan turan sun dhugaa ta'uusaa erga gaabbee booda qubarkasaaf irraa nyaatee alanfatee fixee egaa bifa kanaan Abisheen kan inni du'e. Abisheen tun lubbuun jirullee deebisuuf tattaaffiin godhamee jira. Erguma naannoon sun to'atamee booda abbootiin Oromoo gurguddoon naannoo sana jiran durduratanii Goojjam ce'anii gaafatanii akka Abisheen deebi'uu fi wayita gaafatan waggaatti horii 400 yoo galchanii yookaan galii yoo taasisan Abisheen deebi'uuf akka danda'utti waadaan galamee fi kanas waggaatti allama 200 akka isaan galchan sana galchanii haa ta'uuti booda kaayyoon kun xaraaf malee yookaan moo'usanii horii guurrachuurraa alatti waadaa dhugaa akka hin taane hubatanii egaa saniin booda Abisheen du'uusaa gabaramee kun ergaan dhaabbate. Erga Abisheen du'ellee reefa Abishee deebisuuf haga 1950mootaatti sanyiin Abishee keessumaa kan akka Fataawuraar amanuu Abishee ilma isaatii achii booda Fataawuraar Oljirraan ilma amanuuti innillee hanga 1950tti reefa Abishee karaa nagaatiin deebisuuf yaalii gochaa turanii kun martuu milkoofne. In deebiin hafe jechuudha reeffisaa. Reeffisaa hin deebine hanga 1950tti yaalamaa ture hin deebine. Haga 1950tti qawweetiin akka inni waardiyaatiin akka inni eegamaa turedha. 1930moota keessa immoo wayita Itaaliin naannoo yookiin impaayera Itoophiyaa kana bittee kan bulchaa turte Fataawuraar amanuun reeffa sabbaasaa sana deebisuuf yaalii gochaa ture sunillee milkoofne. Abisheedhaa booda aangoon obboleessa isaatti kenname jedhame. Mee waa'ee kanaa nuuf ibsaa. Abisheen erga gaadii booda obboleessaa Fandaalaa Garbaati kan gara aangootti dhufe. Abisheen warra isaaf dhalangafaati. Fandeen quxisuu Abisheeti. Egaa Fandaalaa achirra kaa'uun tarii surraan Abishee kanaan uummata tasgabbeeffachuuf akka jechuuti. Egaa sirna weeraa isaanii sana kaayyoo isaanii sana akka dhugoomfachuuf yaadanii Fandaalaa irra kaa'anii. Haa ta'u malee akka isaan akeeka yaadan sanatti galma ga'uuf hin dandeenye. Tokkoffaan uummanni murna weerartuu kanaa sugeeffachuu kun fudhachuu dhiisuu isaati. Seerri mootummaa Oromoo sirni gadaa duudhaan hawaasichaa sirni waaqeffannaa martuu akka inni waan dhorkameef uummanni sirna bulchiinsa isaanii fidan sana morme. Gama biraatiin duulli faccisaa rezistaansiin sun qaamota adda addaatiin itti fufeera. Sana darbee Fandeen gumaa obboleessaa baasuun dhiiseetu diinagdee manja qabateef uummata biratti sugeeffannaa dhabe. Uummata biratti sugeeffannaa dhabuusaa immoo sirni bulchiinsaa sun akka inni tasgabbeena dhabuu taasise. Kanaaf egaa fuula keessatti Fandee Garbaa gumaa mootichaan baasne siree mootichaa yaabdee jedhanii bifa adda addaan itti geeramaa ture. Karaa biraan yeroo sana lola faccisaa cimaa tokko kan gaggeesse Jaalataa Dabalooti. Jaalataan Dabaloonni bifa fakkaatuun akkanitti mammaakedha. Gumaan Dabaloo gannaa Amaara 50 taate, gumaan Abishee Garbaa Caabutaa 50 taate, Fandeedhaan kun hankaakee jedhee gumaan Abishee Fandeen akka nyaata kan itti onna ta'ame. Hawaasni fuula keessatti Fandeen daarragaan biyya balleesseeru. Daarragaa jechuun nama shiminaan biyya balleessedha. Gama kanaan iyyuu 1881 Minilik mataansaa horoon akka rukutee turedha. Wayita Minilik goobanaan leeqaan qabatee lolan baabuu wal loluuf gara guduruutti as deebi'aa turanii. Fandeen gara Goojjamootaa goreetu loltoonni warra Shawaa akka isaanii dhugoo laga Coommanitti naqamanii dhuman taasise. Sanaan Minilik horoon rukutee akka turedha. Kana seenaan Fandee kana baay'ee simbinne bulchiinsa waggaa muraasaa booda horroo adda adda qoodamte. Daangaan bulchiinsa Abishee kun bulchiinsa adda addaa yeroo sana Amaarota amanamoo ta'aniif harka kennan sana asirratti qoodamte gubayyaa qofaa akka inni bulchu taasifamee kana fakkaatu Fandee jiru. Walumaa galatti kitaaba kana barreessuuf qorannaa yeroo hagamii geggeessitan obbo Gimbaar? Kitaabni kun bara 1999 yookiin 2000 akka lakkoofsa Oromootti teesiikoo yookiin kaadhima digirii jalqabaa yookiin BA seenaan irratti barreesse afooluma jiru kana walitti guureen sana barreesse. Ergasii booda gara waggaa 9 kan wannaan kun fudhate afaan Oromootti jijjiiruunsaa darbee immoo ragoolee jiran daran gabbisuun afoola jifa barreeffamaan jiran gama kamiinuu qorachuun sun waggaa 9 akkas natti fudhate wannaan. Seenaan barreessitan kun ammam guuteera jettanii yaaddu? Waan hanqatoo jiraate maali? Dhuguma guutuu miti qorattoota fuula duraaf ka'umsa ta'a.
dhaloota amma jiran kanaallee hubannoo akka isaan uummatan qaawwa seenaa turte tokko haga ta'e duuchuudha. Kun immoo boolla gumbii guddaa sana keessa gumaaxaatii buusuuti. Qaawwi tokko duuddeetti. Kun immoo wanni lafa taa'e kun ka'umsa taatii dhaloonni asirraa waan qabattee daran itti fuulduratti babal'isuuf daran gabbisuuf ragaa ta'a ka'umsa ta'a waan jedhu irraani. Seenaa afoolaan ture. Seenaan afoolaan jiru kun hedduunsaa yoo barreeffamaan hin teenye hanguma yeroo hin deemeen haphachaa babbadaa waan deemuuf tarii ka'umsa ta'a waan jedhudha. Barreessaa kitaaba seenaa Abishee Garbaaf gootota Oromoo biroo obbo Gimbaar Nagaraa Kumsaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Fayyee gasinillee galatoomaan jedha gabaa kanaa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Sagantaa torban dabre keessatti kitaaba afaan Oromoo kan seenaa Abishee Garbaa fi gootota kabiroo jedhu barreessan obbo Gimbaar Nagaraa Kumsaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Abishee Garbaa naannoon bulchaa turan hagam bal'ataa jechuun namoo daandii gaafatee jira. Obbo Gimbaar akkas jedhu. Daangaan bulchiinsa Abishee laga Mormor yookiin Abbayyaa jennu kana hanga tuulluu maraatti ka jirudha. Kun egaa yoo fudhannu aanaalee amma naannoo isaatti yookiin irra jireessa aanaalee godina Horroo Guduu Wallaggaa haqa keessatti jiran kana irratti kan inni bulchee kunneenis aanaa Horrooti, aanaa Abbayii Coomman, aanaa Jaardagaa Jaartee, aanaa Amuuruu, aanaa Abee Dongoroo, aanaa Jimmaa Gannatii ofitti dabalatee aanaa Guduruu Sanga tokko kan inni bulche ta'uu isaati. Kanaaf Jimmaa Gannatii irraan darbee hanga Gibee Callee yookiin naannoo Baakkootti dhiyeenyaan kan argamudha. Asiin karaa hanga Sibuu Noonnootti akka inni itti hojjechiisee bulchaa ture yookiin mo'aa turetu wanta ta'a. Kanaaf aanaalee 6 yookiin 7 akka ta'an godina Horroo Guduruu Wallaggaa jalatti argaman kun olaantummaa bulchee jala kanneen galan turani. Keessumaa naannoo 1870 keessa Abisheen olaantummaa bulchiinsaa yookiin mootummaa isaa kana babal'ifachuudhaan hanga Limmuutti yookiin kanneen akka Giddaafaa wajjin wal faccisoo adda addaa akka isaan gochuu jalqaban Guduruu wajjin illee bifa kanaan warra Jimmaa Raaree wajjinis wal dhabdee yookiin wal dhabdee keessee isaatu wanna godha. Irra jireessaan garuu aanaalee kana dhibbatti bulchaa turuu isaati. Kitaaba kee keessatti waa'ee Odaa Jimmaa kaastee turte nama naannoo Giddaatti mootii ture. Eeyyee gaadhuma mootii Odaa Jimmaa kibba laga Mormor gamanatti ka'umsa Abishee durayyuu mootii ture. Kanaaf gootaaf nama cimaa akka turedha seenaan kan inni kaa'u. Ka'umsa Abishee irratti Odaan Jimmaa daran cimaa ture. Abishee adda akka inni turettidha seenaan kan inni lafa kaa'u. Kun yeroo sana afoola gidduu isaaniitti yookiin walitti argannaan gidduu isaanii akka turetti mul'isa. Abisheen kanneen akka Jimmaa Gannatii, Jimmaa Raaree, Limmuun akkasiin doorsi isaa rukutaa ture. Haa ta'uutii garuu mootii Odaa Jimmaan cimaa yookiin nama waraana cimaa waan tureef Abishee illee daran akka inni yaaddisaa akka sodaachisaa turettidha. Kanaaf Abisheen dhaamsatti dhaammatee ture dhufeessi waraanamoo dhuftee naaf bultaa waan jedhutti dhaameedhama. Egaa yeroo hedduu Abisheen namoota duratoo dhaqee waraaniin dura onnee isaanii yookaan deebii isaan kennan laaluu fi mootota ollaasaa jiranitti dhaamsa akkasii dhaammataa jedhu dhuftee natti bultamoo maalsi wayyaa jedhu dhaammataru bifa kanaan Odaa Jimmaatti dhaammatee. Odaa Jimmaan nama jabaa yookiin cimaa waan tureef qeequun deebisee fi dhuftellee ati Abishee Garbaati haftemmoo ati Habiiqee Gandaateedhee arrabsoon deebiseedhama. Arrabsee qeeqee deebisee qeequu isaa kan Abisheenis akka warra kaanitti dhaala sanatti hin dhaqnee egaa loo'ee warra kutuun yookiin wal butuun turteetu waan jedhama. Sanarra darbee egaa mootii Odaa Jimmaan cimaa waan tureef qofaallee jilbeeffachiisuu waan hin dandeenyeef kunee warra akka Eebaantuu, Limmuu keessa mootoleen akkasuma naannoo isaa bulchan jiru kanneen akka Garbaa Addaamoo, Kachir jiran turani. Isaanillee adda adda ta'anii adda addaan qoodatanii Odaa Jimmaatti akka isaan ka'aa turaniif mootummaa isaa dhabsiisuuf yookiin harkatti galfachuuf akka isaan tattaafataa turani. Kun egaa afoola keessatti giddi tokkoffaa teessuma lafaatinuu gidduu sanatti argama. Gidduu Limmuu, Eebaantuu, Garaanis Horroo itti marsee jira. Iddootti waan argamuuf mootolee hunduu adda addaan karaa kallattii isaanii waraana irratti bayan dhiphisaa turanii. Afoola keessatti kun gidduu lafaati biyya dhiphuu namaati yerootti calaqqisa. Kanaaf dhiphina yeroo sana turellee akkasittiin calaqqisiisa. Waa hedduudha waa'ee lola Abisheen mootota naannoo sanaa wajjin geggeessee kanatti kitaaba kee keessatti ibsite mee gara lola dirree kokoritti deebina. Lolli sun eenyuuf eenyu gidduutti kan geggeeffame? Lolli Goodaa Kokor kun dura ennaa nuyi akka hubannoo Oromootti
Waraanni Oromoo lamaan yookiin Oromoota gidduutti gaggeeffamu lola jenna. Waraana Oromoonni qomoo biraa yookiin qomoo Oromoon taane wajjin gaggeessu immoo duula jedhama. Kanaaf duula Goodaa Kokor kan jedhame kanaafi. Duulli Goodaa Kokor egaa duula Guraandhala 3/1877 Abiishee Lolee Horroo hoogganuuf loltuu Goojjamootaa Raas Darasuu Abbaa Xooboo gidduutti gaggeeffamedha. Egaa duraan dirreewwan yeroo adda addaatti Abiisheen 55 ergaangoo qabatee booda 56 59 akkasuma yeroo adda addaatti humna Goojjamootaa kana laga Mormor ce'anii lafa Oromoo irratti waraana banaa isaan toonu deddeebisaa ture. Sana alatti garuu erga 1872tti Goojjamoonni akka isaan karaa Guduruu ce'anii kallattumaan naannoo Guduruu keessa qubatanii Oromoota naannoo sanarratti weerara akka isaan gaggeessaa turanidha. Egaa ergasii booda dirree duula sadii irratti dhakaa adii Odaa Ganjii Guduruuf bakka Diilalloo jedhamu Guduruu keessatti yeroo sadii injifate. Humna Goojjamootaa kun hoogganaa waraanaa Fitaawuraar Yimar jedhamu inni Raas Darasuu Abbaa Xoobootiin gaggeeffamaa ture. Raas Darasuuf Fitaawuraar Yimar waraanaan Abiishee jilbeeffachiisuu waan dadhabaniif yeroo sadii waan injifatamaniif akkaataatti Abiishee maltoomaan bifa araaraa fakkeessanii itti dhiyaatanii gaadi'uu barbaadantu wixineeffame. Seera kana gidduu kan deemu nama Qadiidaa Wannabee jedhamudha. Qadiidaa Wannabeen Abiishee wajjin kennaa Goojjamirraa ergame beennachi fardaa mi'a Moorom Hardaatti jedhamudha. Beennacha fardaa warqii irraa tolfame Abiishee fidee kennee. Mee utuu fagaannee hin deemin waa'ee Qadiidaa Wannabeen sin gaafachuu barbaada. Namni kun daldalaadha moo mootiidha moo maalinni? Qadiidaa Wannabee mootii naannoo Jimmaa Araareeti. Jimmaa Araareedha kan inni bulchaa ture. Akkuma sanatti lakaasne Odaa Jimmaa booda laga Mormor gamanatti Abiishee taanee bulchaa cimaaf sodaatamaan tokko Qadiidaa Wannabeeti. Abiishee kanneen akka daangaawwan Jimmaa Gannatii weeraree yookiin hojjetatti galchee booda Jimmaa Araaree yookiin qabiyyee Qadiidaa wajjin daangaa walitti hojjetu uummate. Bifa kanaan Qadiidaan akka Abiisheen isa weeraree isa dhuunfachuu danda'u waan bareef yookiin waan hubateef Goojjamoota wajjin akka inni hirkachuutti eegaledha. Kanaaf Abiisheen akka inni kiyyeeffamuuf nama shira guddaa dalage keessa yookiin gahee guddaa taphate keessaa isa tokkodha akka seenaatti. Meettaafuuf nama? Beennachi fardaa kana kan baatee gara Horrootti fide Daftaraa nama Waaldahaannaa jedhamudha. Afuuna keessatti Waaldahaannaan Daftaraa Goojjamirraa dhufedha. Kan baatee fide Qadiidaa Wannabeeti. Egaa kunis dhimma sana mucuceessuufidha. Booda akka Abiisheen Raas Darasoo wajjin walitti dhufee karaa nagaatiin mari'achuu danda'a haala mijeessuudha. Dhimmi kun kan inni taasifame duudhaa yookaan seera Oromootti kakuutinidha. Qadiidaan dhimma kana galmaan gahuuf bakka isaan bakka gahee dhufe Abiisheen dhimma kana fudhata. Kanaaf Abiisheen dhimma kana dhugoonfachuuf hariiroon isaanii kun walitti dhufeenyi kunis kakuutiin akka inni hidhamu godhame. Kanaaf kakuutiin kan inni dhaabbate. Egaa walii kakatanii booda dhimma kanatti seenanii booda Goojjamoonni utuu Abiisheen hin beekin ce'anii daangaa Guduruuf Horroo gidduu jiru sana ce'anii Kokor qubatanii Kokor lafa teessuma Abiishee yookiin Dooyorraatii gara kiiloomeetirii 20-25 akkas fagaatudha. Bakka sana qubatanii dunkaana buufatanii tarsiimoo waraanaaf ta'u migisaa qabatanii kan isaan Abiisheetti arganii. Abiisheen dhimma kana dhagahee gara Kokoritti dhufee loltoota 4,000 ta'an qabaateedha. Kuni barreeffamoonni turuulis faallee ragaa seenaa keessatti kan isaan caqasanidha. Egaa saniin booda dhufanii Abiisheen bakka isaan qabatan kan dunkaana kanatti erga seensanii boodadha kan egaa kiyyeeffamee kakaa sana dhugaa ta'ee akka inni xamayeetti seenedha. Kakaan kun garuu akka inni sirrii hin taane abbootiin duulaa keessumaa amanamoo ta'an kanneen akka Dabaloo Gannaaf Dagaa Horoo Abiisheetti himanii akka isaan turanidha. Abiisheen kakuu Goojjamoota wajjin Qadiidaa wajjin taasifame kana akka isaan hin amanneef itti himaa turanii Abiisheen kana hundaa dagatee yookiin bira darbeetu kan inni gara duula wannaatti seene. Kakuu yeroo naan jettan walitti hin buunu jechuu isaaniitiin araara dubbachuuf deeme Abiisheen. Hariiroo gama waraanaan jiru sana walitti dhufanii mucuceeffachuu akka isaan danda'anitti walitti dhufanii mari'achuu akka isaan danda'anittidha kakuun suni kan inni buufame. Kunis Abiisheen ufitti waan hin bunneef akkaataatti Abiisheetti siiqan dhabanii Abiishee akka baruuf danda'anitti akkatti siiquu danda'anitti kan isaan Qadiidaatti donnaa godhanii beennacha fardaa erganii fi yeroo biraatti gindoo sibiilaa fi hobcii soogidda daakuu akka erguufi danda'a waadaa galameefiitu fuula keessatti gama kanaan akka isaanii dhimma kana itti furachuuf yookiin walitti dhufanii mari'achuuf waan jedhuuf kakkichi kan inni dhaabbate. Achi booda mariituu hin ta'in lolatu geggeeffame. Egaa akkasitti isaan Kokor qubatanii eeggataniiru akka marii sanaaf dhufanii Abiisheen loltoota isaa 4,000 ta'a wajjin bakka Kokor kana kan bakka dunkaana Goojjamootaa kanatti naqee egaa akka aadaa duudhaa Oromootti namni nagaaf deemu waraana yookaan meeshaa waraanaa qabatee yookaan kara qabatee namni mana seenu waan uummata keenyatti agarreedha. Mana jalatti fatee seenaa yookiin waardiyaa mana jala dhaabbachuutti kennee seenaa. Bifa sanaan achi dhaabbateetu kan inni seenee akka inni seeneen teessisanii garga teessanii booda isaa warra qophaa'eedha. Mariitoon ta'ee waa biraa ta'ee gaadi'aniitu Abiisheen qabame. Qabamuusaa sana gaadi'amuu sana mul'isuuf Goojjamoonni dibbee rukutanii wayitanni gaadi'amuu dibbee rukutamu loltoonni isaa hordoftoonni isaa bakka qabatanii waan turaniif waraana bananii si keessaa hedduun dhumanii akka seenatti fayyadamu tokko Abbaa Duulaa Dabaloo Gannaati. Abbaa Duulaa Ganjiifattee Dabaloo Gannaa.
dabaloo gannaa gaafas wareegame obboleessa Abishee Dooree jedhamu gaafa sana akka qaamni saalaa sarraa murame seenaan lafa ka'a. Abisheen qabamee booda waraanni banamee Oromoonni haga lolan waraana booda lubbu baafatanii Abishee qajeelchanii Abisheen deemuu waan dideef harkoota qotee wajjin camadamee harkifamee Goojjam deemee lafa tulluu Jabalaa Footii Maxxalaa jedhamutti hidhamuu isaatu seenaan lafa kaa'u.